Okkee akkam jirtan hordoftoota yuutuubii gaaddisa barnoota fayyaa keessanii jechuun barbaada duraan durseetii hedduun isin jaaladha. Warreen duraan waliif maamila taane viidiyoon koo akkuma onlaayin ta'een isin dhaqqaba. Kanaaf hiriyoota keessan kan haaskuulitti ammaan tana barachuu jalqabaniif sheera kanaaf gootan dhiifama wajjin kabaja wajjin isin gaafachuu barbaada. Beektan yoo kan qabdan taate sheer gootanii fi kallattiidhaan akka inni irraa baratu gochuu qabdu jechuun barbaada. Kanaan isin gaafadha, kana na gargaara jechuun barbaada. Haa eegallu amma jiini gara ji'a torbaffaa moo akkas garagalee jira. Kanaaf paartiilee faayinaalaaf isaan gargaaru jedhee kan yaadu boqonnaa afuraffaarraa kaaseetiin barsiisuuf qophaa'e. Kanaaf yoo boqonnaan sadaffaanis faayinaala keessatti kan hammatamu yoo ta'e irra deebiin hojjechuuf hin danda'a. San koomentii jalatti akkanaaf barreessan barnoota. Haa eegallu gara pireedikii classification of elementiidha. Haala ramaddii elementoota gabatee pireedikii irratti jechuudha. Elementoota gabatee pireedikii irratti akkamitti akka ramadan kan jedhu boqonnaa kanaan bal'inaan kan waliin barannu ta'a. Fi kaalkulamiin haaraa inni kun kitaabni haaraa inni kun jechuudha. Rakkoon inni qabu maali? Wantoota main pointii ta'an tuttuqeetuma ibsa gahaa osoo hin kennine akkaataa barataadhaaf hedduu galuu hin dandeenye tokkotti kaayate kan inni dabre. Kanaaf nutis hanga tokko akka isiniif galutti afaan Oromootiin, afaan keessan, afaan saba guddaatiin isiniif ibsuuf nan yaala. Boqonnaa kanaan haa eegallu gara barnootatti haa seennu. Gara barnootatti seenuun dura fakkeenyaaf wantoota boqonnaa kana keessatti inni ibsa gahaa irratti hin kennin hanga tokko isiniif haa ibsu. Tokkoffamee fakkeenyaaf jalqaba irratti haala elektirookonfigureeshinii itti keenyu, elektirookonfigureeshinii kana akkaataa ittiin salphatti hubachuu dandeenyu irratti kan isinii qopheesseetiin dhufee jechuudha. Ammallee foormii biraatiinis ni jira. Akkaataan itti isinii galu tokko yeroo fakkeenyaaf elementii lakkoofsi elektiroonii isaa sii kenname 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 jennee barreessuun san tartiibni akkaataa itti keenyuun kun tooftaa itti fudhannuu qabna jechuudha. Kanaas lakkoofsa tokko haafnee gaditti barreeffannaa. Isaan kana hunda s jennee moggaafna. Lammaffaa irratti immoo fakkeenyaaf gaappii tokko asitti dhiifnee irra gatutaallee 2 jennee gallaa jechuudha. San booda 2 kaafnee gad tarreeffannaa jechuudha. Asiinis ganni tarreeffannaa jechuudha kadhatti. Tokkorra gaappii gidduutti dhiifnaa jechuudha. Gaafa sadaffaa barreessinus asii gaappii dhiifnaa jechuudha. Gaafa afuraffaa barreessinus asii gaappii dhiifnaa jechuudha. Kana booda sabsheelii isa warra jiran san S jennee moggaafna tokkoffaratti, lammaffaratti P jennee moggaafna, sadaffaratti immoo D jennee moggaafna, afuraffaratti immoo F jennee moggaafna, shanaffaratti G jennee moggaafna. Kontiinisiidha kun hin dhaabbataa miti. Elementoonni fakkeenyaaf dabalataan argamaa yoo deeman kun waan F qofa dhaabbatu jennee miti. Elementoonni argaminsa isaanii dabalaa yoo deeman F'nis, G'nis, H'nis, K'nis jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun kontiinisiidha. Tooftaa salphaadhaan bifa salphaadhaan akka inni isinitti galuu danda'ee kan yaade kanaan qabaddee isinii dhufe jechuudha. Kunis maali? Xiyyi kam deema? Xiyya jala deemtaa jechuudha. Asirraa kaataa xiyya asiin akka naannoo xiyya gad deema. Kana booda kana fudhattaa lammaffaratti jechuudha. Tokkoffarra 1s fudhattaa, lammaffaratti 2s fudhattaa, sadaffaratti kan fudhatte xiyyuma jala deemtaa jechuudha. Xiyyuma jala deemtaa eenyu fudhattaa? 2p fudhatta. 2p fudhattaa, sadaffaratti kan fudhattaa xiyyuma jala deemtaa jechuudha. Kanatti dhuftaa 3s deemtaa. Bifuma kanaan xiyya jala deemtee akkana fudhattaa jechuudha. Tartiibnis sirriinis akkanaati jechuudha. Gaafa qaqqeenyu 1s, 2s, 2p, 3s jennee gaafa qaqqeenyu kunu akkaataa maaliitiin kaa'aa jira jechuudha. Akkaataa dabala enerjii leevelii isaaniitiin jechuudha. Enerjii leevelii isaaniitiin xiqqaarraa gara guddatti gaafa tartiibessinuu jechuudha. Tooftaan suni elektirookonfigureeshinii san keessatti wantoota bal'aatu jira jechuudha. Barnoota baay'ee bal'aa ta'etu jira jechuudha. Elektirookonfigureeshinii kanarraa akkaataa itti garee murteessinu, akkaataa itti tarree murteessinu, ansi elementii elektirookonfigureeshinii isaa tarreessinee san beekuu dandeenya. Waan garaagaraa wantoota baay'ee asirraa himuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa elementariitti gaafa barattan sheelota kan akkamitti raabsaa turtan jechuudha. Isaan main sheelii konfigureeshinii sanii raabsaa turtan jechuudha. K jettanii raabsaa turtan, KL, M, NH raabsaa turtan jechuudha. K'n kun sheelii tokkoffaa yoo ta'e, L lamaffaa, sadaffaa jennee akkasii jirra jechuudha. K lama baata, L lammoo 8 baata jennee kun ammoo 18 jennee akkasii jennu sun jechuudha. Inni sun ammoo lama baachuun isaa 8 baachuun isaa sun foormulaa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Sunis foormulaan isaa akkamitti barreeffame jechuudha. Yoo n kun number of shell ta'e 2n squareedhaan dalagaa jechuudha. Kun maali? Lakkoofsa elektiroonii sheelonni baachuu danda'an
tooftaatti dalagnuu jechuudha. Biraan immoo asumaan kan inni isiniif ibsuu barbaadu fakkeenyaaf maal jenne yoo number of elektiroonii sheelonni bachuu danda'an jenne 2n uskeeriidha inni as keessa maaliin jee number of sheeliidha jechuudha. Number of sheel yoo ta'e karaa biraatiin ammoo fakkeenyaaf sheeliin tokkoffaan orbitaala meeqa qaba, sheeliin lamaffaan orbitaala meeqa qaba, sheeliin sadaffaan orbitaala meeqa qaba kan jedhu beekuudhaaf immoo inni uskeer guutee dalagdaa jechuudha. As keessattis inni maali number of sheeliidha jechuudha. Inni ammallee lakkoofsa sheeliiti jechuudha. Fakkeenyaaf sheeliin lamaffaan orbitaala meeqa qaba yoo nu gaafate bakkuma inni tana substitute goone sanboota uskeer goonaa jechuudha. Taala warri jennuun fakkeenyaaf akkana diyaagiraamiin akkana jira, akkana diyaagiraamiin akka jira. Asirratti SN orbitaala meeqa qaba kan jedhu SN orbitaala tokko qaba. Waan SNs tokko qaba, 2SNs tokko qaba. Kanaaf gisee jeneraalaayiz gootu SN orbitaala meeqa qaba jechuudha tokko qaba jechuudha. P ammoo orbitaala meeqa qaba 3 qaba. Sadeen isaanii tokko walitti dhaabdaafi jechuudha. Sadeen isaanii tokko kana gootaaf orbitaala 3 qaba. D ammoo orbitaala meeqa qaba 5 qaba jechuudha. Shanan isaanii tokko walitti dhaabdaaf jechuudha. Kanaas tokko lama 3 4 5 jechuudha. D akkanatti orbitaala 5 qaba jechuudha. F ammoo orbitaala meeqa qaba 7 qaba. Akkasii jira jechuudha. Kunis torban isaanii tokko walitti dhaabdaa jechuudha. Torban isaanii tokko walitti dhaabdaaf jechuudha. Tokko lama 3 4 5 6 jechuudha. Kunis torba orbitaalota kana qabanii jechuudha. S orbitaala tokko qaba, P orbitaala 3 qaba, D orbitaala 5 qaba, F ammoo orbitaala 7 qaba jechuudha. Tokkoon orbitaala wanni isin beekuu qabdan gaafii namaa isin gaafachuu danda'u yeroo baay'ee deddeebi'ee isin gaafatu tokkoon orbitaala elektiroonii lamaa ol bachuu hin danda'u. Kana jechuun elektirooniin tokkoffaan akkanatti ol garagala, lamaffaan akkana gaggaragala. Elektiroonii lameen kanaa ol orbitaalli tokko bachuu hin danda'u. Garuu lamaan kanaa gad tokko bachuu ni danda'a jechuudha. Tokko bachuu ni danda'a garuu lamaa ol hin baatu. Maksimaamii orbitaalli tokko elektiroonii meeqa baata jechuudha? 2 baata. Kanaaf S orbitaala meeqa qaba? Tokko qaba jechuudha. P ammoo orbitaala meeqa qaba? 3 qaba jechuudha. Akkasitti eega beekne booda P meeqa bachuu danda'a fakkeenyaaf gaafa 1s2 2s2 2p6 gaafa jennu san elektirooniin tokko barka tabaa deemnu tun isii orbitaala kana keessatti barreeffamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf orbitaala S irratti elektiroonii maksimaamii elektiroonii meeqa barreessuu dandeenya? 2 barreessuu dandeenya jechuudha. P ammoo meeqa barreessuu dandeenya? Asirratti takka up goone takka down goona, tanaas takka up goone takka down goona, tanaas takka up goone takka down goona. Meeqa barreessuu dandeenya jechuudha? 6 barreessuu dandeenya. Akka maksimaamii 6 bachuu dandeessi garuu immoo sanii gad bachuu ni dandeessi jechuudha. Kana jechuun P meeqa bachuu dandeenya jechuudha? Tokko kaasee hanga 6 bachuu danda'a. S ammoo tokko kaasee hanga 2 bachuu danda'a. Akkasumatti kunis takka up goone takka down goona, takka up goone takka down goona, takka up goone takka down goona. Bifa kanaan guutuu isii gisee barreessinu meeqa bachuu danda'a jechuudha? Diin 10 bachuu danda'a jechuudha. Kanaaf diin takka kaasee hanga maksimaamii meeqa baata jechuudha? 10 ol bachuu danda'u jechuudha. Fiinis akkasumatti takka up goone takka down goona gaafa hunda barreessinu meeqa bachuu danda'a jechuudha? Walii galatti orbitaala 7 qaba. Elektiroonii meeqa baata? 14 jechuudha. Maksimaamii elektiroonii 14 bachuu danda'a jechuudha. Fiinis tooftaa kanaan samaraayiz goona. Tooftaaleen orbitaaloo sun ittiin keenyu bifa kanaan jechuudha. Kana orbitaala akkanatti up goone down goona jechuudha. Asirratti iccitiin guddaan jiru maali? Orbitaalli tokko elektiroonii maksimaamii elektiroonii meeqa bachuu danda'u siin jedhan elektiroonii 2 jechuudha. Fakkeenyaaf berileemiin gaafa elektiroo konfigureeshinii kana raabsuun ammallee iccitiin biraa kan inni isinitti himu lakkoofsi nuti raabsinu sun maali? Lakkoofsa elektirooniiti. Maqummaan isii tokko ittiin jettu kun elektiroo konfigureeshin gaafa jettu raabsa lakkoofsa elektiroonii jechuu jirti jechuudha. Lakkoofsa biraatii miti. Lakkoofsa fakkeenyaaf elementii niwutiraal taate takkaaf lakkoofsa atomaa raabsina yoo innis numa ta'a. Garuu walii galatti akka bakka dhugaa ta'utti iddoo kamittuu akka dhugaa ta'utti maal gochuu qabna jechuudha? Lakkoofsi nuti konfigureet goonu san maali? Lakkoofsa elektirooniiti. Fakkeenyaaf yoo elementiin kun chaarjii qabeessa taate kan chaarjii yoo taate fakkeenyaaf amma soodiyeemiin meeqa qabdi? 13 jechuudha. Soodiyeemiin kun yoo chaarjii qabaatte lakkoofsi elektiroonii nuti raabsinu san meeqa jechuudha? Lakkoofsa atomaa 11 kanarraa tokko eegaloos goone booda jechuudha 10. Kana booda kurnan tana konfigureet goonaa jechuudha. 1s2 2s2 jennee kan nuti raabsuu dandeenyu kurnan kana.
elementiin tokko yoo niwutiraalii ta'e lakkoofsi atomaa fi lakkoofsi elektiroonii isaa maali? Wal qixaa jechuudha. Lakkoofsi pirootoonii yookaan lakkoofsi atomaa fi lakkoofsi pirootoonii jennaan jechuudha. Lakkoofsi pirootoonii yookaan lakkoofsi atomaatii fi lakkoofsi elektiroonii isaa wal qixa yoo niwutiraalii yookaan hin babsaawaa ta'e jechuudha. Garuu immoo yoo chaarjii qabaate maali? Lakkoofsi elektiroonii fi lakkoofsi pirootoonii garaagara ta'a jechuudha. Kan biraan immoo qoqqoodaminsa P bilookii, S bilook, D bilook jennee iddooleen fakkeenyaaf gartee pireedikii ammayyaa tanarratti maali? Gareen tokkoffaa fi gareen lammaffaan tun maqummaan isii waliigalaa S bilook jennee yaamna jechuudha. S bilookii jennee yaamna. Dabalataan maali? Hileemiitti daballaa jechuudha. Hileemiinis maali? S orbitaaliidha. Guruppiirree warri asiin jiranii fi warreen asiin jiran kun maali? Zammeen gurupiidha jedhama. Meen gurupii meeqa qaba jechuudha gabateen pireedikii ammayyaa? Gabateen pireedikii ammayyaa meen gurupii meeqa qaba? Meen gurupii 8 qaba jechuudha. Garuu immoo guruppii waliigalaa yookaan irraan gadeewwan kan jedhamu jechuudha. Guruppii waliigalaa meeqa qaba? 18 jechuudha. 8 meen gurup jennuun kana dabalatee asiinis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuudha. Kanaaf 10 fi meen gurupiin ammoo 8 jennee gisee walitti daane meeqa ta'a? 18. Kanaaf gabateen pireedikii ammayyaa tokko irraan gadeewwan yookaan guruppii 18 fi horizontaalii ammoo tarree meeqa qaba? 7 qaba jechuudha. F bilookii kan jennuun warree muramnee gabatee pireedikii gara jalaa jiru kana jechuudha. Warra laaktanaayidii fi aktanaayidoota jennuun kana isaan kana lamaan maal jennaani? F bilookiidha jennaan jechuudha. Raabsi elektiroonota isaa F irratti dhumaa jechuudha. Warreen ammoo jidduu isaanii kana jiran warra addiishinaal meetaalii jennaani. Warra sibiila ce'umsaa jennuun kan ammoo maali? D bilookiidha jechuudha. Asiin ammoo warri meen gurupii jennuun kanarraa hiileemii irraa kan hafe maal jechuudha? P bilookiidha jechuudha. Raabsi elektirooniitii isaanii gaafa raabsitu maal ta'e jechuudha? P irratti dhumata jechuudha. Kanasii immoo maal irratti dhumata? S irratti dhumata jechuudha. Hiileemii dabalatee jechuudha. Kanaaf kanarraa wantoota baay'ee barachuu dandeessu jechuudha. Mee gara chaaptarii keessan tiyaasennu maal jedha chaaptariin keessan jalqaba irratti? Historical development of periodic classification of the element. Seenaa dagaagina yookaan guddina kilaasifikeeshinii yookaan qoqqoodama gabatee pireedikii elementootaati. Gabatee pireedikii elementootaa historikaalii jalqaba irraa kaase jechuudha. Eenyutu jalqaba elementoota ramaduuf yaale itti aanee moodar xiqqishoo kan fooyyeesse itti aanee kan akkasitti tartiiba qabatee kan deemu jechuudha. Eenyutu jalqaba elementoota qoqqooduuf yaale kan jedhu saayintistii eenyuti jechuudha? Doobinarii jechuudha. Elementoota gabatee pireedikiitiin kaa'uudhaaf namni jalqaba yaale eenyu jechuudha? Doobinar tireendii jechuudha. Doobinar tireendii wanni akkana jedhameef tireendii jedhamuun sadii jechuudha bakka bu'aa jechuudha. Seera sadantootaa jedhama jechuudha. Afaan Oromootti yoo yaadattan sadarkaa elementariitti kan inni jiru keemistiin biyya Jarman doobinar kan jedhamu kun jechuudha. Maquma isaatirraa moggaafamte gabateen pireedikii isaa kunis doobinar kan jedhamu kun was able to identify several group of three elements that show similar in physical and chemical property. Elementoota sadii kana mala fiizikaalaa fi keemikaalaa wal fakkaataa qaban sadii jechuu fudhatee maal godhe? Lakkoofsa hanga isaanii predict gochaa ture jechuudha. Innis maal jee yaade? Lakkoofsi fakkeenyaa fi elementii tartiibaan jechuudha. Elementoota amala fiizikaalaa fi keemikaalaa wal fakkaataa qaban A, B fi C jedhamu kana fudhatee lakkoofsi hangaa isii jidduu tana predict gochuu nama danda'e jechuudha inni kun. Akkam godhee lakkoofsi hangaa elementii A kanaa ida'u lakkoofsi hangaa elementii C kanaa gaafa lamaaf qoonnu yookaan averejii isaa gaafa barbaannu lakkoofsi nuti argannu san lakkoofsi hanga eenyuuti jee? Lakkoofsi hanga elementii B tanaati jechuudhaan. Kunis fakkeenyaaf elementoota liiteemii, soodiyeemii fi pootaashiyeemii fudhatee elementoota sadiin akka qindaa'an kana jirtaan tireendii wanni jedhameef elementoota sadiif dalaga. Elementoota sadiin kan inni fudhata. Kana booda isii jidduu tanaaf lakkoofsa hangaa predict godhaa jechuudha. Isii jidduu tanaaf predict gochuu danda'e jechuudha namni kuni. Nama jalqaba gabatee piredikiitiin elementoota qoqqooduuf yaale jechuudha. Fakkeenyaaf laal kan liiteemiin meeqa? Liiteemiin lakkoofsa hanga isaa 7 qaba. Garuu immoo pootaashiyeemiin meeqa qaba? 39 qaba. Garuu soodiyeemii kanaaf predict kinnitti godhe lakkoofsa hanga liiteemii fi lakkoofsa hanga pootaashiyeemii walitti deemee meeqa godhe? 2 gaafa jiru meeqa argate jechuudha? 23. Exactly lakkoofsuma soodiyeemii hanga isaati jechuudha. Lakkoofsi hanga soodiyeemii 23 mire. Kanaaf nama akkanatti predict godhe seera kana lafa kaa'e. Fakkeenyaaf asitti illee kanarratti yoo ilaalle kilooriiniin meeqa qaba? 35.5 qaba. Ayoodiiniin ammoo 127 qaba.
Kana booda isaan kana lameen gaafa walitti dee lamaaf heeru meeqa argatee jechuudha 81.25 means approximately itti siqaa jechuudha. Garuu lakkoofsi biroominii 80 jechuudha. Garuu lakkoofsi kun approachly itti siqee jechuudha. Namni kun yaalii jalqabaa nama godhee waan ta'eef dogoggoroonni tokko yoo jiraatanillee baay'ee approachly itti siqee nama yaaleedha jechuudha. Kan isin irraanfachuu hin qabne wantoota gabatee pireedikiitti ramaduuf yaale eenyu jechuudha. Doobinarii innis akkaataa maaliitiin laalee jechuudha. Akkaataa lakkoofsa hanga isaaniitiin atoomik maasiidhaan laalee jechuudha. Kan lammaffaratti immoo elementoota gabatee pireedikiitiin kaa'uuf namni yaale isa kana caalaa xiqqishoo mooderni godhee jechuudha. Proof namni godhee Niwuulaandii jedhama jechuudha. Keemistii biyya Ingilizii Aleksaandar Niwuulaandii jedhama jechuudha maqaan isaati. Okteef jechuun maal jechuudha? Asitti okteef jechuun 8 jechuudha. 8 jechuudha. Maal godhee kuni kan Doobiner maali elementoota 3 kan inni hojjetaa ture. Garuu immoo Niwuulaandii elementoota 8 fudhateeti maal godhee lakkoofsa elementii jalqabaatii fi elementiin jalqabaa fi elementiin 8ffaan amalli fiizikaalaa fi keemikaala isaanii wal fakkaataa jechuudhaan nama ibsisan. Elementoota 56 yeroo san beekamanii jiran yookaan argamanii jiran akkaataa maaliitiin ramadee jechuudha. Akkaataa as increasing order of atomic weightiin yookaan atomic maasiidhaan jechuudha. Inni isa kam jee the property of every 8 elements are similar to that of the first one. Gaafa elementoota tartiibaa lakkoofsa hanga isaaniitiin keenyu elementiin tokkoffaa irratti keenyee fi elementiin 8ffaa irratti keenye amala wal fakkaataa ta'e qaba nama jechuudha. Haalli qindaa'ina elementoota 8 san maal jedhamee yaamama? Octet rule jedhamuudhaan yookaan octet law jechuudhaan maqaa moggaafameef jechuudha. Asin liiteemii fuudhu liiteemii irraa yoo lakkoofte hanga soodiyeemii geessutti meeqa jechuudha? Elementii 8. Kanaaf elementiin tokkoffaa jirtuu fi elementiin 8ffaa jirtuun amala wal fakkaataa qabdi jechuudhaan nama ibsee jechuudha. Seera 8 isii yaamtu san jechuudha. Gabateen isaanii kun fakkeenyaaf kan doobinariis hanqina guddaa qaba. Kan isa kanaatis hanqina guddaa qaba jechuudha. Limitation yookaan diroobaakiin hanqinni gabatee Niwuulaandii maali? Qoffaa there is no including noble gaasiidha jechuudha. Gaasota luujii kan hin hammanne lammaffaan immoo kaalsiyeemii ol gaafa dabre hin dalagu jechuudha seerri sun. Kanaaf diroobaakiin isaa yookaan limiteeshiniin isaa yookaan hanqinni Niwuulaandii kun maali jechuudha. Lamaan kana isa gurguddaadha jechuudha. Ammoo itti aanee sadaffaa irratti jechuudha namni elementoota gabatee pireedikiitiin kaa'uuf yaale Mendeleevii jechuudha. Mendeleev pireedik loowiin maal jaa akkana jaa states that the physical and the chemical property of elements are predict function of their atomic weight dha. Jechi predict function jedhu tun akkanumatti gabatee pireedikii ammayyaa keessas jira jechuudha. Predict function jechuun tun maal jechuudha? Amalli elementoota amalli keemikaalaa fi amalli fiizikaalaa elementoota akkaataa dabala lakkoofsa hangaatiin hanga hummaali diroobbaakii isaati jechuudha. Kun diroobbaakii yookaan limiteeshinii isaati. Akkaataa dabala lakkoofsa hanga isaaniitiin dabalaa yoo deeman akkasitti tartiibaan dabalaa yoo kan deeman taate amaloonni fiizikaalaa fi keemikaalaa elementoota irra deddeebiin kan mul'atudha nama jechuudha. Irra deddeebiin mul'ata kayyawuun gabatee pireedikii ammayyaa keessattis fudhatama argatee jira jechuudha. Garuu immoo akkaataa dabala lakkoofsa hangaatiin kan jiru hanqina isaati. Maaliif gabateen pireedikii ammayyaa akkaataa dabala lakkoofsa atomaa isaaniitiin jechuudha waan kaa'eef kanaatu dogoggora godhee predict function kan jiru baay'ee barbaachisaadha jecha baay'ee fudhatama argateedha jechuudha. Bara 1871tti in 1871 Mendeleev published the short predict table which is gabatee pireedikii gabaabaa tokko kaa'e short predict table kaa'e. Inni sunis kan maal qabudha tokkoffaarratti consist of elementoota 63 kan qabate. Inert gas were not included as they are not discovered at that time. Elementoonni gaazonni luujii yeroo sanitti waan hin argaminiif maal hin goone Mendeleev jechuudha. Mendeleev predict table keessatti include hin taane hin hammatamne jechuudha. Lammaffaarratti immoo these elements are arranged in 7 horizontal. Elementoonni 63 san tarree torbatti kan qoodaman tarree torban san horizontal row isa maal jeeyyaame predict jeeyyaame jechuudha. Ammoo vertikaalii yookaan irraan gadiiwwan 8tti qoode. Irraan gadiiwwan kana maal jeeyyaame jechuudha? Gruppii jeeyyaame jechuudha. Akkuma yeroo ammaa irraan gadiidhaaf gruppii numa yennaa jechuudha ammallee horizontal immoo row yookaan series yookaan predict jenneeni kan yaamnu kana jechuudha.
Sadaffaa irratti immoo gabateen piriidikii isaa maal kan qabate jechuudha. Sam vaakaantii kan qabu. Inni kunis baay'ee fudhatama jecha argateef jechuudha. Gabatee piriidikaa ammayyaatiif bu'uura wanni ta'eef maali? Tokko elementoota ganaa hin argaminiif vaakaantii saayitii yookaan bakka duwwaa dhiisee dabruu isaati. Lammaffaan immoo amalli fiizikaalaa fi keemikaalaa elementoota piriidik fankishii yookaan irra deddeebiin kan mul'atu ta'uunsaa fudhatama argateef jechuudha. Jechuun lamaan kun gabateen isaa sun wantoota sadeen kana kan hammate jechuudha. Tokko bakka duwwaa elementoota hin argaminiif yookaan undiscovered elementiidhaaf vaakaantii dhiisuu isaati. And their properties are predict. Amaloota immoo elementoota ganaa dhufanii san dursee nama predict gochuu danda'eedha jechuudha. Elementoota meeqaaf hojjete? Elementoota 63 jechuudha. Elementoota yeroo san argaman 63 qofa. Gaasoonni loojii yeroo sanitti hin argamne. Akkasumas gabatee isaa keessatti immoo bakka duwwaa elementoota fuulduratti elementoonni ni argama jee nama waan yaade waan ta'eef bakka duwwaa dhiisee darbuun isaa gabatee isaa kana jaalatamummaa guddaa kan jechuudha. Isaanii kan jiru immoo pireedisiitiidha. Pireedisiitii jechuun yeroo elementoonni tokko akkaataa lakkoofsa dabalaa hanga isaaniitiin tartiibaan yookaan orderiidhaan arreenjirtaan jecha akkasiisaniin maal jenna jechuudha. Piroosesii akkasiisan walumaa galatti maqaa maal jedhamu yaamna jechuudha. Pireedisiitii jennee yaamna jechuudha. The important character of the modern version of Mendeleev short predictables are listed as follow. Versionin isaa yookaan yaadonni gabatee pireedikii Mendeleev gabaabaa shortiif katayan san jechuudha. Akkaataa armaan gadii kanatti kan inni ibsame horizontal row yookaan pireedik hayyee inni moggaasan tokkoffaa irratti farsi pireediin yookaan tarreen tokkoffaan elementoota lama kan isaan baachiise tarree lammaffaa immoo elementoota 8 baachiise tarree tokkoffaadhaaf maal jee yaame a very short. According to the Mendeleev predictable, the first period is called very short period. Lammaffaan immoo maal jedhamee yaame the first short period. Very short fi first short period jechuun jechoota garagaraati jechuudha. Kun very kan jedhu maali? Very jechuun baay'ee gabaabaa kan ta'e jechuudha. Lammaffaan immoo first short period jechuun isa kanatti aane jechuudha. Gabaabaadha jechuudha. Isa kanatti aane gabaabaadha malee isa kanarra dheeraadha jechuudha. Kana jechuun sadaffaan immoo elementoota meeqa baate? Kunis 8 kan inni baate tarree sadaffaa kana maal jee yaame? Second short period jechuudha yaame. Kanaan first short yeeni kanaan immoo the second short period jee yaame. Tarreen arfaffaan immoo tarree torbatti qoodee jira. Tarreen arfaffaan elementoota meeqa qabate? Tokkodhaan 8 baatee fi jechuudha. Elementoota tarree arfaffaa kana immoo maal jee yaame? The first long period jee yaame jechuudha maqaa isaa. Maqaa gizee moggaasu. Tarree shanaffaadha immoo elementoota 18 qaba kunis akkasuma the second long period jee yaame jechuudha. Tarree jaffaan immoo elementoota meeqa baatee fi 32 kan baate jechuudha. Tarreen torbaffaan immoo elementoota meeqa baate? Kunis also 32 baateef jechuudha. Tarreewwan jaffaa fi torbaffaa kana maal jee yaame? Both the 6 period and 7 period known as the very long period. Tarreewwan dhedheeroo jechuudhaan tarreewwan jaffaa fi torbaffaan maal jee moggaase jechuudha? The very long period jee yaame jechuudha. Tarree tokkoffaa immoo very short period jechuudhaan kan inni waame jechuudha. Vertikaalii gaafa laallu immoo deewwan meeqatti qoodee jechuudha. Deewwan 8tti qoodee jennee kan turre irraan gadeewwan kana keessa irraan gadii tokkoffaa maal jee moggaase yookaan guruppii tokkoffaa jedhamtoota maal jee moggaase inni alkaal meetaaliidha. Eenyu malee jechoonni akka except jedhan kun jechoota qormaata irratti baay'ee nama dogoggorsiisan waan ta'eef yoo kana jee fakkeenyaaf sin gaafate all elements of group A1 are alkyl metal yoo jee sobataa jechuudha. Eenyutu soba godhee hydrogen mata kitii tanaas soba godhaa jechuudha. Except jechi jiru jecha qormaata irratti baay'ee firraa eeguu qabdan jechuudha. Lammaffaa immoo guruppii lammaffaa maal jee yaame alkaaleelzi metal jechuudha. Maal jedheeti kan inni moggaase peenikoojinii jechuudha kan inni moggaase. Jechuudhaan moggaase chalkoojinii jee moggaase jechuudhaan moggaase haloojinii jechuudhaan moggaase guruppii inni 0 fayyeen kana jechuudha. Isaan kana noble gas yookaan inert gas jechuudhaan yaamamaa jechuudha. Inert gas yookaan noble gas jechuudhaan yaamamti. Maqaaleen asitti barreeffaman kun qormaata irratti dhufuu danda'u jechuudha. Maqaaleen akkanaa kun guruppiin tokkoffaan maal jedhama? Guruppiin lammaffaan maal jedhama? Isin gaafachuu danda'u waan ta'eef sirriitti as beekuu qabdu jechuudha. Haala saniin jechuudha kan guruppii tokkoon isaanii maqaalee kana kan inni moggaasee fi dabalee jechuudha. Maqaaleen kanaan kan waamaman jechuudha. Asirratti advanteejii fi disadvanteejii isaa yoo ilaalle meeritii yookaan advanteejiin gabatee pireedikii Mendeleev maali? Lameen kana jechuudha meeritiin yookaan faayidaa ta'ee kan argame gabatee pireedikii Mendeleev irraa jechoota lamaan kana jechuudha. Jechoonni lamaan kunis maal jedha?
the study of property of elements become more systematic and easier. Maal jechuudha akkaataa elementoota wal fakkaatan guruppii tokko keessa ramadee waan ta'eef amala elementoota kana salphumatti predict gochuun danda'amee jira. Lammaffaa irratti immoo several vacancy dhiisuudha. Bakka duwwaan baay'ee elementoota hin argaminiif maal gochuun isaa fudhatama argate jechuudha. Yookaan meeritii gabatee predict Mendeleev jechuudha. Demeritiiin isaa yoo maali? Disadvantagein isaa yoo maali? Kan jedhu immoo disadvantage of Mendeleev predictables are so given as the following. Tokko isaan kunis some elements are wrongly placed dha. Elementoonni muraasni akkaataa dabala lakkoofsa hangaatiin kaa'e waan ta'eef akkaataa dabala lakkoofsa hangaatiin yeroo kaa'u elementoota muraasa iddoo sirrii hin taane kaa'ee ture jechuudha. Fakkeenyaaf argoonii fi soodiyeemii irratti argooniin 40 qabatee osoo jiru soodiyeemiin 39 qabatee osoo jiru maal godhee argoonii dura kaa'ee jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun akkasitti warra maal ta'e jechuudha. Warra iddoo silaa inni kaa'amuu qabu hin kaa'ine jechuudha. Gosa hanga isaaniitiin gaafa qoodu elementii silaa hanga guddaa qabu duubaan kaa'uu osoo qabu fuuldura godhee kaa'ee jechuudha. Kun limitation yookaan deemeriitii gabatee predict Mendeleev jechuudha. Hojeen immoo inni itti aanu maal jedha? The modern predict table jechuudha. Gabatee predict ammayyaati jechuudha. Kun gabatee predict ammayyaa Henry Moseley'dhaan kan qophaa'e jechuudha. Henry Moseley'dhaan kan qophaa'ee fi hanqinoota gabatee qoqqoodameessa yookaan classificationii darban keessatti mudataa ture hunda furmaata kan kenne Henry Moseley kana jechuudha. Gabatee predict ammayyaa jechuudhaan nama kan moggaase jechuudha. Henry Moseley'dhaan kan qophaa'e gabateen predict sunis maali? Foormii kana qabattee kan jirtu jechuudha. Gabatee predict kanarra waan baay'ee barachuun ni danda'ama. Kalarii garaagaraa qaba elementoonni kalarii adda addaa qaba. Akkasumas amala fiizikaalaa garaagaraa qaba. Amala keemikaalaa garaagaraa qaba. Warreen S fi P blookiin elementoota warra main group jennuun san. Isaan kunis maaliin barreeffama jechuudha? Eedhaan barreeffamuu warra danda'an jechuudha. Guruppii tokkoffaa E, lamaffaa E, sadaffaa E jennee warra barreeffachuu dandeenyu san warra orbitaala S fi P qabu san jechuudha. Warreen ammoo D qabu san maal jennaan jechuudha maqaa isaanii transitional metal jennaan jechuudha. Kun amma D orbitaalii warra qabu san jechuudha. Warreen ammoo inner transitional metal jennuun asirratti wanti nama shawwadu transitional metalii fi inner transitional metaliin akka waliin sanitti hin fakkaanne jechuudha. Inner jecha jiru kana yoo qabaate eenyu jechuudha? Warra F blookii san baanaa jechuudha. Asirratti immoo transitional metal warri jennuun warra D orbitaalii irratti dhumuu san jechuudha. Kanaan jechuudha kan gabateen predict ammayyaa qoqqoodame paartiitti aanuun eessarratti deebina jechuudha. Guruppii fi predict yookaan garee fi tarree gabatee predict ammayyaarraa akkamitti akka beeknu kan jedhu paartii lammaffaadhaan qabadhee isinii dhufa. Nagatti jechuun barbaada. Subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa, hiriyoota keessan biraan gahaa jechuun barbaada. Ijoolleen duraan waliif kastamara taane viidiyoon koo akka isin dhaqqabeen share akkanaaf gootan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Nagatti.